Ayyaana shamaa kan jirtu hordoftootaniif kabajamtoon caalkiyyaa guyyaa irraa kana wanti isiniif qabadheetti dhufe baay'ee tokko kan isin ajaa'ibudha. Fakkeenyaaf namni yeroo meesejii isiniif ergu nootifikeeshinoonni garaagaraa yennaa bilbila keessan irra seenanii bifa kanaatiin bilbila keessan miidhagsuutii kan danda'u waan baay'ee tokko isin ajaa'ibuun isiniif qabadheetti dhufe. Egaan wantoonni garaagaraa meesejoonni garaagaraa namni gara keessanitti illee yeroo bilbilu haala kanaatiin bilbila keessan kan ittiin miidhagsuutii dandeessan waan haaraadha jechuudha kan isiniif qabadheetti dhufe. Egaan kan kanattiin godhachuutti dandeessan aappii ajaa'ibaa aappii haaraa tokkotu ba'eet jira jechuudha. Appilikeeshinii kanas lafti isin argatanii diskiripshin booksii jalaa fi karaa telegiraam chaanalii kootiidha jechuudha. Kanaaf salphaatti argachuutti dandeessu. Maqaan telegiraam kootii OTSL kan jedhudha. Diskiripshin booksii irraa linkii argattu jechuudha. Linkii telegiraam chaanalii kootii. Kanaaf appilikeeshinii kana buufadhaa baay'ee tokkotti ajaa'iba. Meesejiin garaagaraa innaa isiniif galu haala kanaatiin bilbilli keessan kan isiniif miidhagu ta'a jechuudha. Kanaaf baay'ee tokkotti gammaddu. Egaan haalli itti fayyadama isaatii salphaadha. Amma tokkoon isteeppii isaa kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Jalqaba appilikeeshinicha akka daawunlood gootanii instaal ni gootu. Saniin booda bifa kanaatiin isiniif mana iddoo kanarra jalqabarra kan jedhu kana allow now kan jedhu isa kan ni tuqtu gara kanaa isin fida kana oonii godhatanii gara boodaa ni deebitu. Ammas lammaffaarra kan jedhu kana allow now kan jedhu kana tuquudhaan kanas oonii ni gootu. Gara boodaa innaa deebitanii kana hunda isaayyuu oonii godhachuu waan qabdanii fi sadaffaarra kan jedhu kanallee tuquudhaan ayyamanii kennituuf jechuudha. Achi booda next jettanii gara kanaa isin fida accept ni jettu. Xumurtanii jirtu jechuudha. Iddoo kanarraatti wantoota garaagaraa siitiin goralii garagaraallee gidirachuutti ni dandeessu. Isas kana isinitti agarsiisu ta'a. Fakkeenyaaf immoo jalqaba gubbaa kanarratti jechuudha. Haala bilbila keessan irraa yennaa saayitii garaagaraa isiniif agarsiisu. Bifa qulqullina bareedaa ta'eetiin haala kanaatiin akka isiniif agarsiisu gochuutti ni dandeessu. Kunootti as keessaatii filachuutti ni dandeessu jechuudha. Kunootti kan isinitti tole baay'ee kan mimmiidhagan waa hedduutu jira jechuudha as keessa. Kan argachuudhaafis gubbaa kanarraa watch face kan jedhu kan jiru kana ni tuqxu jechuudha. Inni kan biraan immoo stiikersii kana keessa seenuudhaan baakgiraawundi kan jedhu kana keessa illee seenuudhaan waa baay'ee argachuutti ni dandeessu. Fakkeenyaaf kana yoon tuquutii barbaade jechuudha. Kana yoon tuqe haala kanaatiin haala lafan xiyyaan isinii agarsiisee jiru kana duuba isaanaaf geddara jechuudha. Foontii isaallee geddaruutti ni dandeessu. Kunootti deet istaayilii isaas geddaruu ni dandeessu. Haala ittiin guyyaa isiniif lakkaa'u jechuudha. Kanaaf waa hedduudha jechuudha kan isin adda irraatti raawwattanii. Iddoo kanarraa egaa fakkeenyaaf amma meesejii yoo erga gabaabaa wayinaaf ergame wanta inni ta'u walumaan ilaalla jechuudha jalqaba. Akkuma agartanidha baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Baay'ee tokko bilbila keessan illee isiniif miidhagsa. Egaan iddoo kanarraatti bifa kanaatiin siitingii isaanii raawwatu jechuudha. Inni kan biraan notification option isaadha jechuudha. Kunootti notification option kan jedhu kana keessa seenuudhaan wantoota inni irratti isiniif bifa amma agartan kanaa milikkitoota garaagaraa isiniif fidu isintu filata jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo namni isiniif bilbilu notification yookiin immoo ergaan gabaabaa innaa isiniif ergamu qofaa yoo barbaadani as keessattidha jechuudha kan isin irra kaa'attani. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha itti fayyadamuudhaaf. Egaan keessoo isaa seentanii yoo ilaaltan immoo irra caalaa itti gammaddu. Appilikeeshinii kanas buufachuudhaaf diskiripshin booksii jalaa fi karaa telegiraam chaanalii kootii ni argattu waan ta'eef eessaan argadha jettanii nama hin gaafatin jechuudha. Daawwattootiyyaa baay'een keessan immoo maqaa appilikeeshinii nuuf jettu gariin keessan immoo pileestoorii irraa nadide jettu sababa kanaadha jechuudha. Weebsaayitii korraa kan isiniif kaa'u. Kanaaf iyyuu isin liinkiin isiniif kaa'u yoo fayyadamtanii warri pileestoorii irraa isiniif buutii danda'u achirraan buufachuu dandeessu. Warri weebsaayitii korraa buufachuu barbaadan daayirektii achirraatti ni buufattu jechuudha. Kanaaf isin hin didu jechuudha. Egaan yeroo itti aanu deemnee galagarutti nagaan naaf tura. Isin jaalladhaa, isin kabajaa. Bye bye.